ta'e akka nama guddaa haasawna shi walii wacoon hin ta'u. Ati bikkee ammaati lookeshin irraa ergiteef eessa? Raanii aadaa fi bishaa sanidduudha. Ati guduraa diishaan jiraa daqiiquma sadii walirraa fagaannaa hedduu mitiin jenne kaleessa laayivii. Ammaas akkasuma ammallee akkasuma hangana ganama bakka tana biyya tana keessa beeku ol galfadhaa gaafachuu dandeessan bishaanii fi raanii hayyoonni fedda fagaata jaana naabbatii qabu. Ati amma diishaa jirta moo raaniyaa jirta? Achi iddoo jira walakkaa tana. So walakkaa tana jechuun amma ati diishaa keessa jirtu jecha already miti? Diishaadhaa fi raaniyaa san iddoo walakkaan jira yoonni fi sawaaqni fide maarra qaba fudhatee jira maallaqa. Hangi inni barbaadu yoo akkamtee 200 500 dabru. Namni narratti dhiyaatu ammas waan jiru. Waan hubachuu qabdu jira laala amma 300 dhibbaan qanaa miti jechuun miti. Maallaqa kana qarshuu kuma 5 kana kadhachuudhaaf laayivii kanarra sa'aatii meeqa turre? Sarraafaan dabarsuudhaafu karaa sa'aatii 3 ol laayivii gubbarra maallaqa kadhachuuf hin baana guys. Erga dhimma kanaaf seenne sa'a 11 ol ni ta'a laayivii irra kateenye. Garuu maallaqumaa karaa sarraafa dabarsuudhaaf hedduu nu harkatti ture isin galee. Amma qaalichi lookeshina akka jennetti diishaa keessaa bikki micoo geessitu jaanii itti himan. Lookeshina kana gizee gadhaahuu ja'an amma bikka biraatti ta'e saniifuu maaliif bikka bira nageessanii maallaqa itti idaa waan ja'uuti si galee. Ati gizee san immoo diishaa waan ittiif nutis diishaa inni himnee fi lookeshinni immoo diishaa mitii jee. So kanatti yaada jijjiiree jechuu sawaaqni si galee. Waan shufeerri kamuu godhuti guys. Bikka kana itti himteef bikka sanii shufeerri akkasuma nan beeka amma namatti erga namas keessa jirutti erga alnagi gaafadhuuti ni erga yoonni fi bishaadhaa fi achi iddoo jiraachuu baade ana itti gaafatama. Bishaan ni jaama raanii ni jaama walakkaa tanaan jira laala. Ayyee bareedutu akkana goonama diishuma. Adda fagoo miti. Obsi amma bareedutu maal goonanii beektaa? Amma adda fagoo miti mi namoota ijoollee saayiboota ni qabda diishuma san bikka amma inni maallaqa itti ni idaa jenni sunti maallaqa idaanuu qabnu kanaaf ganaa kadhannee waan ta'eef gana kaballa waan ta'eef amma inni qaalichinis gizee meeqa guutuu dhaabbatee maallaqa kana sun eeguu ture waa meeqa isin galee maallaqni idaamus hin jiru waan ta'eef siifoo galchi baafi siifoo maallaqni idaamus waan hin jirreef akkam gootanii beektaa namoota diishaa jiru san maamma nuti lookeshina diishaa inni itti ergine amma bikka biraa ta'e san injiru namni achuma ageessu sanboota achirraan waan biraa dubbanna jechuu. Muzayyen naasiin saamee guys. Mageeda osoo mucaan mana saniin fuudhamini moogaa ergin ilaalaa naan jaan eeda bishaa miti raanii jirtaa jaanii maana ittiin dubbatan hanga tila kana waliilaa kan maaliif natti usan. Mudeetaraa fidi situ roozii tokkoffaatiin dogon godha dhageeffadhu qoy bishaa keessa jiraan hin jette amma moo raaniyaa jiraa jira. Bishaanii fi raaniyaan addaan fageenya ni qaba. Ka addaan fagoodha maa ni beeka warra jala jiru ni ijoolleen naannoo karaa kana keessa dhufan ni beekan dhageeffadhu. Obsaamee guys dhageeffadha warra dubbachuu danda'amaa fi yeroo tokko. Hayyee qoy nama gaafachuu deema amma. Guys diishaa fi raaniyaa walirraa fagoodha. Maaliif jennaan amma namni drive godhu taaksiidhaami. Diishaadhaa jee ergee fi yoo bikka sa'uma takka illee ta'u daqiiqaa 30 illee bikka biraa ta'e yaadanii jijjiira isin galee kana shufeerri maannim mi'aara go'al. Nuti amma diishaa inni itti ergine diishaa miti ani deemu bikki isin ergitan bikka biraati maallaqa idaa jee qaalichi badii hin qabu. Garuu amma roozaan diishaaf maarin oovarii biratti sawaaqa biratti akka inni miti yoo diishaa jiraatte diishaa jechuu qabdi yoo raaniyaa jiraatte raaniyaa walirraa fagoo mitiin hin jiru beekte haquma himanii erguudha si galee amma maallaqa ergaa kajeessanitti jechuudha. Yeroo tokko dubbachuu danda'a. Ifama. Sa'a tokko walirraa fagoodha. Ila akkam gootan googil godhaati laalatii baasaa. Kana san hagana fagoo daqiiqaa 30 maarreetti dhiisa waan qabatamaa. Yoo nama beektan qabaattan immoo nama jidduu kana jiru bilbilaatii gaafadha. Yoo inni sa'a 2 konkolaataan deemsa sa'a 2 gadi ta'e yookiin sa'a 1 walakkaa gadi ta'e anatu itti gaafatama qaba.
Yoo mootu kaleessa maal jette gizee mijattii sana baafnu daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 itti dhiyoo jiraanuun jette. Eessa geessaa mijattii tana gizee isiniin jedhu biishaa geessi taanaan jettan. Okey jedhee sagalee isii qabe hundatu jira. Mijattii tana agartee bakka ati jirtu achii miti akkam godhaa jedhee gaafadhe barkeessanillee gaafadhe. Mijattii ayyaan ol baasaa ayyaan maamma qoya. fageenya. Namni hundi jechaa jira bar fagoodha wal jidduu sa'a lama jira sa'a takkaa jira jechuun jiranii bar. Itti himee mijattii tana na didde fidi akka fiddetti naan jette annama halkan tokkoo fi guyyaa meeqarra fini. Dhaqee namichaa wallolee namtichi silki maayyuu bilook na godhe iyyuu kuteeyyuu namtichi amma. Yoo barbaaddan bilbila isaa isinii kenna. Magi ana kan beekutti Amma laala. magoosh ana kan beekutti qarshiin Saasim jedhanii Dage qarshiin kun shayyamanii fi riyaaditu nama geessa. Ana kan beekutti Si akka beektutti dhiisa dhiyaa bareedutti dhaggeeffata achi lubbuu namaa qabdanii akkana godhataa jirtanii liyyuu amma nuus xindaalachi koo ittaawwaqu maal isaa dhaggeeffadhu rooza ammaati badilleestee jirta jaalattee jibbitee balleestee jirta walirraa fagoo miti wanni jedhamu hin jiru as biratti sawwaaqa ergitee dirqama bikka atitti jirtu san lookeeshina kan keessan ta'uu qaba lookeeshina atitti ergite sanirraa idee oovarama bikkinaan ideemu bikka biraa yoo ta'e daqiiqaa takka tarkaanfatuufu maallaqa ida'uu qabda kana nama feete gaafadha oovar kamtu sawwaaqa kamtu akkas dalaga sa'a takkaa mititi daqiiqaa takka yoo bikka ati jettu irraa ta'e oo bikki kun sirrii miti bikka ati jettee miti sinjaa namni oovar hin deemee fi namni sawwaaqa hin deemne hundi ni beeka kanaafuu ati balleessitee jirta amma qaallichi arabniinis yaada jijjiiruu mirga qaba sa'a meeqa guutuu miiciyyoo bar namni biraa qabeeti ammas namni biraa qabeeti ammas sanirraa isa harkaa baasnee kana hunda sawwaaqni nu jala deemaa jira si galee sa'a meeqa ammas maallaqaan qabu walii buusnu dhaabbatee nu eeguu ture jechuu so amma ati balleessitee jirtaa badii tantee fudhadhu bireeddutiyya. Maayikii al tokko dubbadhumee waa takkan ishirraa fuudhadha. Rooza mooqaan ati ergite kun ka ati eda haarootti ergite mooqaa amma dura nama biraati ergite akka mushaawarri nama biraa fidu achiin kallattiin mooqaan nama ergite moo haarawatti ergite yaabbalootiiti jedheeda. Mooqaan immoo duraan jiru ishee Haarobatti bayan haarobatti muzammillee derge. La ana haarobatti biyya bakka mooqaan jirsa waayee artuma haa dura dhaabee gabbaa'in. Eda naa ergite moo ati har'a naa ergite kun? Kaniin jaraa erga bareesaa muzammillee dhageeffadhu. Na dhageeffadha mooqaa ergee mi bakkuma mooqaa fidee gabbaa'e fidee siin jaade kan beekutti. Ani moogan gartee taati naa ergite takkatti maedaati abbaa lama wal bira gizema tokko naa ergite. Saa inni itti ergame iskiriinshuut godhee asirratti isinii baasuu hin danda'a. Laa roozaati ammaati. amma xiqqoo dhiifama naa godhaatoo jechuudha. Maal kan hunda haasa'uun barbaachise maakii ati maftii micayyoodha kennuu hin dandeessanii maal taatanii ammas micayyoo waan keessa jirtu hin beeknu nuyi garuu ganaa kan kaleessa darbe arra wal karaakkaraa jirra. Sana odoon ta'e micayyoon tun amma sa'aatii kana keessatti akkamitti ishee argannee nama biraa harkaan geenya kan jedhu tokko irratti yoo yaaddan akka yaada biiftututti kanatu fudhatamaadha. Sinii galee hankalee darbe roozas amma gaafin gaafannu hin jiru. Gaafin amma gaafachuu qabnu kanuma. Oomishimee waan kalee darbee miti waan amma miciyyoon silaa sa'a jaha dura jummaa dura deemuu qabdudha kakalee darbee raasa waan jiru dhaggeeffadhu amma rooza amma na dhaggeeffadhu amma lookeeshinni hangee sirrii eessa amma ka sirrii nu erguu hin dandeessaa? Wallahi magosh logashina mana keessa daatin haaree tamma erguu danda'an sanuma logashina yawlaa dura biyya gabbaa'inaan jechuudha. Ayyee bakka hayyoon taane nama biraa goona uumaa rakkoon hin jiru si galee yoon dandeenye namni hin danda'u jechuudha malee Yoon taane walirraa asuu fagoo ergee sa'a yoon lama taane nama biraatti ilaala. hin ta'u ree akkana lubbuu maal taate isa ruuza Nama beeku gaafadhu yoon ifi arti verdii kun adda fagoo ije anarra namni diriyaatu hin jiru ayyee. Amma akkana ila dhageeffadha akkana goonu. Tokkoffaa irratti waan osmee qoy waan namni natti bilbilee maakitti mudeema akki jechuun jiran mallaqani daballaa fi mica'oo kallatti manqaaqa amma jama'aan sun biishaadha bakki amma isiin dura baatellee yoo biishaa keessatti baatee mica'oon dingata dalagaa deemte ummanni arabaa biishaa waan xiqqoodha arguu danda'a warri dura jalaa isiin baate sunu kanaaf mica'oo maallaqa nututti dabala fuudhaa kallatti maan biyya nagayaa makkaan geessaa bakka ijoolleen oromoo muqiimni jiru. Maali qiyaamana kana gahe
Roozaa bira maali micoo boquu keessa jirtu dhiisa kallatti maan fuudhee makkaa naagees yookiin riyaadi naagees kuma shaniyyuu ni guurree birrii birallee ni dabala. Hengure Yoo kuma kun shani isin hin taane liqeeffanne immoo malee. dhiisa. Hengure ni liqeeffanne malee maallaqa kuma shani liqeeffanne malee. Maallaqa Oromoo kun dhagaye Oromoo kuma kudha tokko jira narraa jammaraa kun maallaqa ni guurra. Kallattiidhaan achii fuudhee sawwaan amma makkaa fi riyaadi naagees. Yaa ki lubbuu nama. Haadhufu haasaa muzayyantu beekame haadhufu. Dhaggeeffadhu laal. Amma akka Lookeeshina ergamee fi qaalichi bari Dhagaye. Mama bayaan dhagaye. Koi ana himaa fi maaki ifama. Mama bayaan laal. Mucatti osoo achi geette mallaqa dabarsanii fi kajettu nuti awwala gaafataa ta'anii ture. Namni kaashii mallaqa mucattiin su yoo harkaa qabaatte namichi wayita sawwaan achi ga'ee jire mallaqa itti kennitee mucattii irraa buuftu jenne. Waggaa wayita akka gaafanne mucattiin bira isiin bu'uu deemtu kun immoo mallaqa hin qabuu jette. Muzammii ol baasa. Mallaqa hin qabuu jennaanin bakka akkaawwantii isaa muzammilii irraa nuu fuudhi malleen irraa hagaltu. Arabni immoo mallaqa buuseetiin sin gaafatu. Sigalee mallaqa kaashee harkaa qabaatte kaasha kafaltee fi irraa buufta yookiin immoo akkaawwantii isaa irratti malleen seenee fi jennaan hin buusan. Waggaa kana qoon immoo mallaqa argatuu dadhabneetiniin sa'aatii meeqa namichi kararraan dhaabataa ture mucattii. Mallaqa galchinee fi wayitii nuti jennu immoo mucattii fuudhee namichi manatti galchee dawaama isaa deeme. Dalagaa qabu waan ta'e dachiin nu bariitee halkan guutuu dhaabatanii bule jechuudha. Sigalee achi booda mana isaa kaa'eetiniin ijoollee isaatii fi jaartii isaa waliin inni dawaama deemee sa'aatii jaha booda malee geessuu hin danda'u jedhe. Achi lookishina roozaa immoo fuudhee muzammiirra erga ennaan namichi wayita hin geessane lookishina laalee jedhu lookishinni isin bishaa keessa naan jettanii lookishinni as keessa miti asirraa fagoodhaa mallaqa onaa dabaltan malee hin geessuu maaliif bishaa keessatti akka jibdanii jedhe. Kanarratti rakkoon dhufe jechuudha. Okay, amma lokeeshina miciyyoon kan amma keetti diishaadha. Bikinaan jiraadhu jette sa'aatuma sadii sa'aatii meeqa itti daqiiquma xiqqishoo jette. Amma lokeeshina Daqiiqaa sadii waliin raanfata aannu jette mucattiin awwal. obsi amma daqiiqi amma lokeeshina lokeeshina roozaa santu amma sirriidhaa miti jechaa jira osoo waaqni. no Roza no nama akkasiin. dhagoo jettee. Maaliin? Maali? Ah. Ani akka muzammirnatti meetti sitti immoo Inaan roozani biyyi ishiin jirtu biyya sana keessa miti. Amma lamisaali Dubaay kuni ajumaantu jira chaarja jira. Namichi akka jedhetti yoo ishiin ajumaan keessa jiraatte ajumaan keessa ta'e bakka barbaade nan ishii geessa. Yoo chaarja keessa jiraatte garuu chaarja deemuudhaaf immoo maallaqa na dabaltu waan ta'eef maallaqa na dabalaa jedhee. Harumatee naa himi hamma qoy roozaan dhufee. Mee roozaan Ikko amma birri dabalee Muzammira wajjina us biiftu usii cufadhu titaayati buta akkashii bannaati cufadhu. Rooza. Roozaan dhageessaa? Rooza. Oye, Maki.